inni tokko gatiitti isa tokko irra ejjechaa gaafa deemuu jalqabu uummanni Oromoo dubbiin galtee fi dafee dacha'e malee hedduun isaa achi keessa gaafa ture duula guddaatu nurra ture. Jechuun duula of si jibbisiisu hundan himatan dugdan dhungatanii hundan dubbatanii jechuudha Oromoon malee waan of nama jibbisiisu baay'eetu kan abdii si kutachiisu qabsoo keessaallee si dhiibsiisu garuu wareegama jaallan kichuu daandii kanatu sirrii jettee itti lallabdee waliin dhaabbattee ni lolla si lolchiisa jettee kaatee immoo garatti keessaa deemtuun qabdu yoo wareegamu ta'e itti wareegamu yoo galmaan ga'uu ta'e itti galmaan ga'uu irraa kan hafe wanti baay'een si mucuceessu hedduutu ture jechuudha gaafa si ni danda'amu. Har'a immoo budaa akka budaatti argee hubateera Oromoo. Egaa hin beeku budaa ennaa jedhanii ilma haasaa malee nama nyaatu hin beeku. Yeroo hedduu jetteen akkasii jira waan ta'eef isa akkasitti nama nyaatu san Oromoo yeroo adda baafatee jiru. Ilmaan isaa waan qabeenya miti waan biraa miti ilmaan isaa itti gabbaraa yeroo jiru. Ilmaan isaa immoo bobbaasee biraa namni Oromiyaa keessatti battala isheen qabattee loltutti waliin ciisee wareegama kaffalaa jirutti battala qabate. Lola keessatti fidee nyaachisaa obaasaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka atuu jettee akkamiin dandamataa inni ati jettu akkatti dandamatu asirratti hin dubbatu. Hin dandamataa ture argiteettu. Isheen kun guddaa miti. Kun dhamadhaa dhaamni sun dhangala'uu iyyuu qaba. Taa'ee cittoo si hooksisuu hin qabu mala'uudha qaba. Daandiin ittiin adeemnu suni gara rarraga bilisummaatti nu geessu tarsiimoo lafaa qabnu hanga ammaa sigigaataa dhufee kan itti milkaa'uu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo waan godhi jettee waan hin godhin jette itti amanee waraana godhudha. Humni xiqqaan suni carraa hundi nyaapuu hin danda'u jedhu kennameefii sana abbaan fudhate jaarmiyaatti deebi'aa jira. Abbaan hin fudhanne immoo cittee baddii jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessu tokko iyyuu hin qabu. Yoo ilaaltee ololichi guddaa isa hin beekne yaaddessa. Kanaaf si keessa jirra waan yaaddessu hin qabnu waan hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti akka hojjennu beekna waan ta'eef. Akkamitti dandamataa hoo itti akkatti dandamatu yoo himne akka inni hin dandamatne immoo warra dhaga'u jira jechuudha. Kanaaf akkatti dandamatu anumaaf siif beeku. Uummanni Oromoo garuu innoo dandamatee irra daddarbeera waan ta'eef waa'ee waraana bilisummaa Oromoo itti of kitime jireenyatti dhabee waraana kooti jedhee ijaarratee sana waa'ee isaa yaadda'uu hin qabu jechuudha. Bira dhaabbachuu qabu. Ololaaf bolola jirtu sana dhugaarraa seeccee adda baafachuu danda'u malee kufaatii waraana bilisummaa Oromoo abjuun hin argamu. Isa akka Abiyyi afaan furdifatee መከላከያን የገነባ ነው መፈንቅለ መንግስት እንዳይካሄድ ነው ሰነዱ ሰነ መፈንቅለ መንግስት ሲንቱሬ waan ta'eef kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 6 darbanii akkamitti dandamate isa jedhu yoo beekta ta'e boris ni dandamata. Ni dandamataa qofaa osoo hin taane damaddamuufis hin deemaa jechuudha. Nama yaaddessu jaalladhi. Egaa sanumaan gabaasanii mukaastan naannoo sanatti egaa zooniileen hundumtuu mallattoo yookaan immoo tokkummaa agarsiisanii waan naannoo sanatti rakkoo ta'ee dhiibbaa barbaachisaa keessumaa waraanaan iyyuu furamuu qabaa kan jedhu isinis kaastanii nuti illee waltajjii sanarra qateenyee dhageenyee dhimma sana mareen keessaa numa quba qabna wanni kun furamuu qaba kan jedhu. Akka waliigalaatti akka dhaabaatti ejjennoon naannoo sana jiru kan isin olitti kaastan qabatamaatti lafatti kan muratti maal fakkaataa qabraan jaarsanii ajajaa zoonii ture boodaa garuu jaani abdiitiin jijjiirame haala kana keessatti gara damee dantaa politikaatti sanyii guddisuu jaalabdii immoo gara hooggansa bifa haaraatiin qindoome kana keessatti immoo ajajaa zoonii godhanii addaan qooda yeroo darbe rakkoodhaaf kaa'amte sanaa diiganii humna gamaa gamanaa dhufu kallattii arfanuu gara Finfinneetti deemsuudhaa fi daandii bareedaa akka saaqame haalli mijate ture. Garuu yeroo kana gadi deebi'amee immoo inni jaarsamii waan dhageenyi dhimma jireenyaa waan dhageenye qabna jechuudha.
Kanaaf murtoon akka dhaabaatti laatame jara kanaa to'achuun ni rakkisaa diina jedhame haala kana akkamiin guutuutti naannoo sana keessatti irra aanamee qabsoo kana guutuutti toora tokkotti deebisamee deemamaa jireenyaaf yookaan immoo sanyiif jireenyaadhaan dhimatti sanyiif jireenyaadhaan akka dhaabaatti maal jettanii maal jedhu uummanni isaa beeku har'a maqaa dhaabaatiinis qabsaadha jedhamee namni daldaluu danda'a. Isa kanarratti maal jedhu murtoo waliigala taasisu. Akkamittiin dandamata waraanni kun jette jennaan akkatti dandamatu yoo himate warri akka dandamatu hin seene immoo sana kaawuntar gochuu irratti hojjetaa siin jedheen ture achuma na deebisaa jirta malee jaaldaandi jara kana zoonii 8 irratti walii galee erga quunnamtii diinaa qabaatanii sadarkaa kanatti deemanii carraan kennameefii ture zoonii kana qopheessite mitiire carraan kenname suni waraanni achi jiru suni seeraan isaan to'ate zooniin isaan keessa jiran immoo ajajaa zoonii gidduu galaa jaalabbii dhugaa jala jiru waan ta'eef achitti akka gabaafamu jedhamee ture sanan goone waan ta'eef erga sanan goone inni itti aanu waraanni bobbaa fi kallattii qaba. Bobbaa fi kallattii waraanaa sana asirratti akkasi jechuun barbaadu. Dubbiin akkamitti dandamataa jettee sanaati waan ta'eef akkatti kana fixatus beeka. Carraa kennitee fi dhugaa jirtu dhufee akka jaalaatti taa'ee seerri waan isa gaafatu seeraan gaafatama seenaa jalaa bahuuf seeraan gaafatamuu wayya. Kana godhatee xumurachuuf erga didee kallattiin kaahame suni kallattii bobbaa waraanaa ganzoonii hundaa. Kallattii bobbaa waraanaa kana immoo akkamittiinidha eessa taa'ee maalittiin jettuu maal jedhamee akka dhaabaatti murtiin jiru maal fakkaataa yoo jedhe murtii dhaabaa miidiyaa irratti miti kan beeku. Murtiin dhaabaa erga hojiitti hiikamee jaallan bobbaa kallattii kanaa fudhatanii akkaataatti rakkoon kun furamu erga furanii ka'aniiti rakkoon sun furameera ibsamuu danda'a. Maaliif carraa kenname quba qabda waan ta'eef. Situ walitti nu qabaatu waan ta'eef. Waraanni hundi isaa achi keessatti nyaapha quunnamuu hin danda'u, gowwoomfamaan jiraachuu danda'a, wallaalaan jiraachuu danda'a. Gatii maramaddiin isaa immoo achi ta'e achi taa'aa jiru jiraachuu danda'a waan ta'eef suni akkaataatti jaarmiyaatti dhuunfatanii itti himaa jaarmiyaatti dacha'aa jira. Kan jaarmiyaatti dacha'uu didee cichee hojii madiinaa sana galmaanan gaa jedhe immoo akkam gootu yoo jette ta'e akkas goona hin jenne akka goonu gochaa jirra waan ta'eef. Akka goonu yeroo gabaabaatti gaafa fixanne innis garatti citu qaba. Guyyaatu deebii kennaa siin jechuudha. Baay'ee egaa mee haasaa gara oliitti dubbatan keessatti dhimma fonqolchaatiin wal qabatu kaastanii turtanii dhiyeenya kana dhimma fonqolchaa wal qabatu dhaaboleen adda addaa keessumaa jaaroliin namoonni gurguddaan abbaanuu ta'anii kana nutti yaadaa jiru waan jedhu tokko qabii kaasee ture jechuudha. Egaa biraatiin immoo mootummaa ce'umsaatii fi roodmaappii waan jedhu tokko qaamolee adda addaa yeroo dhiyeessanii fi warri Ameerikaa namoota yeroo sana dubbisaa turan dhageenyarra tarii gama kanaan akka dhaabaatti wanti jiru beekuu dandeessu. Akka waliigalaatti inni nama hin jiru jettan hangolchi mootummaa Abiyyi Ahmed haasaa sanaa kan ce'umsaatu dhiyaatuuf deemaa jiru kana gara fonqolchaatiin kaasee namoota Oromoo mootummaa Oromooti jedhamu ittiin soraachisuuf ittiin kakaasuuf immoo namoota sana ittiin qabachuuf immoo maal yaadeeti maaliif jennaan namoota kana miti waan xiqqoo hawaasa ganda keessaatii fi waa dubbatan iyyuu yeroo itti ajjeesu agarra. Dhimma kanarraa maalirraa ta'eetu dubbate hiikoo maaliif qabaa? Egaa ani hangam beekutti Itoophiyaa keessatti fonqolchumti yaalamuu fi namni walitti dhufee mari'atee jire yaadu hin turre. Sobni aadaa siin jedheera namticha sanaaf. Sobni aadaa qofaa immoo miti sodaan immoo qaama. Sodaata dabeessa sagal du'aa oolu. Arginee maddiinsaa qalaa'ee luqqa'ee dibataan qabee taa'aa jira. Anguma ani ilma mangistuu natti fakkaatan akkasuma ittuma fakkaruuti
qilee bu'uuf deemu hanga mangistuun ga'ee sana iyyuu waan ta'uun itti fakkaatu. Namni kun hidhiin itti luqqa'ee, fuulli itti luqqa'ee, arrabni furdatee dhukkubsataadha jechuu dandeenya. Kuni sammuudha dhiphata taate. Dhiphina isaa sana yeroo tokko tokko gadi baasee yeroo haasa'u sobatti jijjiirratee waan hafuura baafatutti fakkaatu dubbata. Ati mee nama kana nagaa jechuu hin dandeessu jaaljalli. Nama meetira 50 abaaboo dhaabeenii akka biyya Itoophiyaa kana keessatti lafa magariisa akkasii kana keessatti namni mushurraan iddootti suuraa kaaduu hin qabdu waan ta'eef meetira 50 dhaabeenii kana namni na ajaa'ibsiifachuu dide nama jedhu akkasii saayikoo nama akkasiiti namni kun waan ta'eef abbootiin keenya tokko tokko fonqolcha uumuuf walitti dhufan. Hin argu iyyuu xixiqqni isaa ta'u fonqolchi irratti gaggeeffama. Fonqolcha warri gaggeessuu danda'u walii galee immoo jira yoo itti iyyuu gaaffii bira. Naati soba abiyyii kanaa akkatti hiibtutu hin jiru. Nama daataa sobuu nama bara durii xiyyaarri faa dhufe jennaani sanduuqa reeffaatti godhanii deebisanii jedhee daataa nama sobu akkasii nama yeroo jalqabaaf anatu sana hojjete kanatu kana hojjete erganii dhufee sun ta'e erganii nama rakkina gad-aantummaa akkasii qaburraa wanti ati eegdu oduu akkasii akkasii. Mootummaa ce'umsaatu turuu fi namoota fakkeenyaaf akka gadduufaa akka ilqaan akka lidatuu faasii waa dhiyeessaa turan. Warri suni waan barbaadan itti fakkaate dhiyeessuu ni danda'u. Lidatuun amma yeroo hedduu afaan Amaariffaa mataatu fedhee waa babarreessaa turetu ture. Waan isitti fakkaate rakkoon Itoophiyaa akkaataa kanaan furamaa jedhu mataa dhufoota isaa immoo walitti fidee gara kitaabaatti akka barreessaa jiru waan akkasii akkasii jedha. Suni Ameerikaa walii waa'ee mootummaa ce'umsaatti dubbatammoo waan biraatii waan biraa. Abiyyi namoota akkasaati qaba. Namoota sammuun dorrobaa homaa tokko iyyaan itti paarlaamaa keessa taa'ee mugaa ooluu jechuudha. Warra kanatti dhufee odeessa maaliifii jedhee kan gaafatutu hin jiru achi keessa. Namni maaliif kana jette kuni sobaa nama jedhutu hin jiru. Sobni suni isaaniifuu hirameetudha hojiitti hiiku gadi bahanii maxxansu. Akkasittidha jiraatu waan ta'eef. Warra soba akkasii irraa fuudhee oomishee maxxansee nama burjaajessutti haasaa beeku. Nuti immoo ija keenyatu miidiyaa irra jira waan ta'eef arguun oollu akkatti ijaaf gurra qabannutu hin jiru. Inni arginu. Ituma kaanuuf nu ilaallaa jechuudha. Kanarraa kan hafe waan biyyittii keessatti deemu maaltu deemaa jira akkamitti deemaa jira akka abaa'oo bootti maal quba qabdu waan quba qabnu quba qabna. Hireen Oromoo impaayera Itoophiyaa akkasitti bututte kana keessatti bor maal ta'uu qabaa naannoo impaayerittiitti isa qawwee hidhatee jiruu fi isa akkas siyaasaa wal ijaaree jiru gidduutti Oromoon maal labaafachuuf deemaa isa jedhu irratti hojjenna waan ta'eef dirqama waan naannoo keenyatti kan beekuu dirqama. Isa kana kan nama yaaddessu isa kana kan ati beekuu. Yoo hireen tokko impaayerittii keessatti carraan wayii akka bara 2018 argame Oromoon maal ta'uu qaba? Eenyu faatu jira? Qaama siyaasa impaayera Itoophiyaa keessa isa qawwee qabu isaa ta'u isa qalama qabu. Kana kan si yaaddessuu qabu, kana kan ati hordofuu qabdu, kana waliin kan ati micciiraa oolu. Inni kun jiguudha qabaa jechuudha gabaabaa dubbii. Yeroo inni jiguu kan dhufu maalidha? Nama yaaddu. Jiguunsa ammoo akkamittiin jigaa? Warra qawwee jigsa moo warra siyaasaa jigsa? Mootummaa ce'umsaatu dhufa moo mootummaa waan baay'ee jira jechuudha. Provisional, transitional, waan barbaade iyyuu haa ta'u. Maaltu itti aanee ta'a warra akkasitti mootummaa kana jibbu. Mootummichuu qaama achi keessatti akka du'ee irraa biqilu. Akka warri kun Tigireen gaafa duute keessaa biqilee jechuudha. Keessa isaarraa waan biqilu qabaachuu danda'a. Kana ka qophii ati gootuu fi waa'ee naannoo kee jiru kan ati beektu. Kanaaf fonqolchi Itoophiyaa keessatti Abiyyi haasa'uu hin turre. Jiraachuu dhiisuus mala sichitti jiraachuu mala. Mootummaa ce'umsaa warri Ameerikaa tolchuuf hojjechaa turanii quban qabu.
wanti haasa'amaa ture jira. Sadarkaatti dhaqanii milishaa gandaa haasofsiisuutu ambaasaaddoroonni Ameerikaa yeroo socho'aa turan immoo argineerra. Qaamni suni mootummaa sana hanga sadarkaa gandaatti dhaqee haasofsiise qofaa miti. Isa hidhates isa hin hidhannes mootummicha mormuu isaa haasofsiisaa ture. Waan isaan jedhantu jira sana asirratti akkas jedhame isa jedhu abaaboo waan isaa waliin haa ta'e asirratti waan haasa'u. Waan ta'uu qabu achi keessaa isaaf hin fudhata. Waan hin taane immoo hin ta'uu fi hin fudhatu. Eenyuyyuu waan nuun taane bakka isaan jiranitti kaleessas dhiisnee deebiin. Kanaaf wanti haasa'amu hundumti isaa waan hin dubbatamu. Garuu ifaa fi bilisa ta'ee kan diida jiru wanni Abiyyi sobu sobasaa akkatti soba mitii jettee mirkaneessuu dandeessutu hin jiru. Namni daataa sobu isa kana ni sobee hin sobne akkatti jedhu. Egaa achumatti deebinaa torbee darbe kana haaromsa diinagdee jedhee mootummaa gadi baasee keessatti gariin humna bittaa maallaqaa gadi buusee kan jedhanii gariin immoo guyyaatti exchange rates kan jedhu guyyaan maallaqni geeddaramaa kan jedhanii kaasamu jira. Sanaan wal qabatee garuu jijjiirraan maallaqaa doolaara ol ka'uudhaan guyyuma sana gatiin dhagaa biddeen gogaatti yeroo dabale agarra. Qaaleensa kanaan dura ture isaan lakkoofsa gadi buusanii daataa sobdatanii 19 gadi fidan kana deebisee yeroo ammeessamtu agarra. Deeggarsa kun hundumtuu kan taasifame ammoo deeggarsa IMF fi World Bank irraa liqaaf deeggarsa argataniirraa jedhama. Kanaaf deeggarsii fi liqii naannoo sanarratti argamu tokko akkuma Abiy Ahmed fa'aa akkuma kaleessaa IMF fi World Bankiin warra kan dhiyaate jedhanii arrabsaa turan ejjennoo sana qabaataniiru. Erga argatanii immoo wanni isaan argatan kun uummata ni fayyadamu. Ni miidhaa eenyuun irra gargaaruuf wanni alatti dhufame. Baay'ee isa kana gaasila warri profeeshiniin isaanii gara ikoonoomii fa'aa ta'e yoo dubbatan irra bareeda. Ani haguma natti fakkaate yoo irraa jedhe floating currency exchange ratein yeroo hedduu infleeshinii hamaadha fida biyya keessatti. Amma biyyittii kana keessatti wanti ta'e money devaluation sila devaluation in dhaabbata. Haga devaluate exchange rate doolaara waliin 50 ta'uu 100 ta'uu 150 ta'uu fixed dha. Amma kun float dha. Kun abbuma fedhe murteessa. Gabaa to'achuutu hin danda'amu. Sila gabaan kan inni hundaa'u oomisha irra dhaabbatee biyyittiin immoo oomisha hin qabdu. Oomisha exchange rate yookaan immoo dollar against dollar biyyittiin inni kunis soba irratti kan inni ijaarame jaalladha. Uummata miiliyoona 26 sanaa oltu beela irra jira yeroo jedhamee dubbatamutti qamadii biyya alaatti ergaa jirra. Namni irra deddeebi'ee akkamitti akkas ta'a waan kun nuu ifuu didee yeroo jedhutti kana jechuun keenyi qamadii silaa mootummaan waan nu gargaaru biyya alaarraa bitee fidee nutti gurguru asumatti itti gurguruu barbaada. Ekspoortiin keenya. Kanaaf wanni filoot godhu suni hin dhaabbatu jechuudha. Murtaa'aa miti. Gabaa to'achuu mayyuu hin dandeessu. Adeemsa keessa biyyittii keessatti maallaqni gatii dhabuu qofaa osoo hin taane gatii dhabeellee erga gatii dhabee gabaan to'atamee iddoo ittiin itti dhaabbatu fixed. Iddoon itti dhaabbatu sun hin jiru waan ta'eef birrii har'a kumtaala 2 baattee gabaa dhaqxeetu daabboo tokko bitte. Borummoo kumtaala 3 si gaafata. Iftaan immoo kumtaala tokkotti gaddeebi'a. Achi immoo kumtaala 4 baattee gabaa dhaquu si gaafata. Jijjiirama. Jeequmsa fida. Yookaan kiraayisisii isa jedhu ikonoomik kiraayisisii. Yeroo haasa'an immoo ittiin qophoofne beeki bara yeroo dheeraan liqaa kadhattuun egaa kadhataa oolte weeddisaa daakte dhimitiire itti qophoofne siin jetti jechuudha. Yeroo dheeraa kadhataa turte jarri kun yeroo kadhataa dhaqxetti gatii bittaa maallaqaa against dollar akka gadi buusantu haasa'amaa ture. Walaasaa turan. Walaasaa turanii 65 gooneetu 65 irraa immoo suuta dabalaa deemnaa innaan didame jechuudha.
biyyittiin dinagdeen laamshofteetti. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan ilaaltu immoo barsiisonni yuunivarsiitii doormii bulaa jiru. Dinagdeen laamsha'uu ishee kan arguu jirtu immoo namni waajjira mootummaa adda addaa keessa hojii hojjetu mana kiraa waan kaffalu hin qabu waan ta'eef idduma waajjira hojjechaa oolu rafaa jiraa jechuudha. Dinagdeen laamsha'ee akkaataa kanaan jiru kuni parsantii hangasiin immoo guddataa jira asiin jedha. Ifa daataa soba warri kun inni jedhu irra deddeebi'ee kanaaf namni hedduun hojii mootummaa keessa hojjechaa ture miindaa argachuu dadhabee warra gaddeebi'ee kophee ataa'utti jira. Hojii dhabee waan kophee irraa argatutu irra qoonqoo banante duuchee bulaa jechuu waan inni mootummaa irraa argatu caala. Mootummaa sadarkaa sanatti kufee biyya kuffisee jiru kana maallaqa divaaluweet godhaatii liqaasinii kenninaa ennaa jedhanii yeroo dheeraa kadhataadha ture malee maallaqni divaaluweet akkaataatti ta'u sanayyuu ikoonomistoota fidanii irratti qopheessanii irratti mariisisanii akkaataa kamiinuu divaaluweet isa goonaa jedhanitti yaadama. Liqaan sun dhibe biyyi immoo jigaa jiru. Foreign exchange reetiin isaanii wanni isaan kaazinaa keessaa qaban yeroo hedduu torbee lama fa'aa jedhamanii. Kanaaf dhaqee warri Ameerikaa isa shutdown pointii jettee yeroo mootummaa wal dhabee booddee garuu rivaayiv godhanii dhufanii sana silaa malu qopheessine rakkoo akkaataatti dinagdeen kufe kana keessaa bahuu dandeenyu biyya alaatti ergaa jirra. Namni irra deddeebi'ee akkamitti akkas ta'a waan kun nuu ifuu didee yeroo jedhutti kana jechuun keenyi qamadii silaa mootummaan waan nu gargaaru biyya alaarraa bitee fidee nutti gurguru asumatti itti gurguruu barbaada. Ekspoortiin keenya. Kanaaf wanni filoot godhu suni hin dhaabbatu jechuudha. Murtaa'aa miti. Gabaa to'achuu mayyuu hin dandeessu. Adeemsa keessa biyyattii keessatti maallaqni gatii dhabuu qofaa osoo hin taane gatii dhabeellee erga gatii dhabee gabaan to'atamee iddoo itti inni itti dhaabbatu fixed. Iddoon inni itti dhaabbatu sun hin jiru waan ta'eef birrii har'a kumtaala lama baattee gabaa dhaqxeetu daabboo tokko bitte. Borummoo kumtaala sadii si gaafata. Iftaan immoo kumtaala tokkotti gaddeebi'a. Achii immoo kumtaala afur baattee gabaa dhaquu si gaafata. Jijjiirama. Jeequmsadha fida. Yookaan kiraayisisii isa jedhu ikonomik kiraayisisii fida. Yeroo haasa'an immoo itti qophoofne ittiin qophoofne beeki bara yeroo dheeraan liqaa kadhattuun egaa kadhataa oolte weeddisaa daakte dhimitiire itti qophoofne siin jetti jechuudha. Yeroo dheeraa kadhataa turte jarri kun yeroo kadhataa dhaqxetti gatii bittaa maallaqaa